taalee bobbaanillee loltoota maaraatiin miidhaan irra qabuu dubbatamaa gabaas midhaasin qabu. Dhiittaan mirga namooma Itoophiyaa keessa godhama jirtan maacha deemuun sadarkaa yaaddessa argeettee jedhe ligiin mirga namooma gaafa Afrikaa ibsa baaseen Itoophiyaa Yugoslaaviyaa Afrikaa ta'urra khabararuu danda'u. Jiddu seensu kaan araaroo qaam walaba qofaan immoo yaadbarruu gaazexaan neeshin Afrikaati lamaan iyyurra dubban. Maqaleen jigaachan sirna jedhuun jaarsaaf jaartii nadheenii fi ijoollee daratee uummati bal'aan Oromiyaa guutuurra ispoortiin dhumachuu jira. Sirni raayyaattis biyyi Itoophiyaa dabalatee qaamota waraana hundi nyaate uummata dabru kun fuulli miidiyaa hawaasaa irratti immoo jabdunan boorsa jira. Fuulli miidiyaa hawaasaa maal jedha bal'ifnaan irra dubban. Qaawwan kallattii gargaraatiin turan cufuun imala galma qabsoo bakkisaatiin ga'uun kaayoteenaa jedhan ajajoota olaanoo waraan bilisummaa Oromoo lakkoofsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroo fi taanaan isaa gammachuu abboyyee waan jedhan qabu. Kanaaf muummeen agay 23 barri 2021 guyyaan immoo jimaata guutuun oduu qabnu kunooti. Shama kam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya har'aaf qabnuun isinitti himaa ani yoon ingidaati. Lolli uummata Karrayyuu irratti baname kan torbanii guute ammallee hin dhaabbanne. Lola guyyoota lamaan darban humnoonni naannoo Amaaraa hawaasa horsiifate bulaa Karrayyuu irratti godhaniin ijoollee waggaa 9 dabalatee namoonni nagaan 9 yoo madaa'an 3 ajjeefamuu maddeen keenya nutti himan. Karrayyuurra loowwanii 200 saamamuu fi qe'een gadaa Karrayyuu humnoota naannoo Amaaraatiin haleelamuu dubbataniiru hawaasni Karrayyuu. Lolaa kana keessatti humnoonni Amaaraa meeshaalee waraanaa jajjaboo kan akka fanjii fayyadamanii hawaasa horsiifate bulaa waraanaa jiru. Poolisiin Oromiyaa weerara humnoota naannoo Amaaraa kana qolachuuf aanaa Fantaalleetti bobba'ee ture. Humnoota Amaaraan haleelamee akka dacha'e hawaasni aanaa Fantaallee OMN'tti himaniiru. Torban darbe keessallee lola kanaan namoonni 3 ajjeefamuu kurnaniin kan lakkaa'aman ammoo madaa'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Wayitaa humnoonni naannoo Oromiyaa restii Amaaraa deebisuu fi duulaa jiranitti humnoonni naannoo Amaaraa ammoo lafa Oromiyaa weeraraa jiraachuun hedduu biratti dhimma gaaffii uume ta'eera. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu waraanni bilisummaa Oromoo koraa dhiheenya geggeesseen qaawwa kallattii garaagaraan turanii cufuun imala galma qabsoo isaatiin isa gahu eegaluusaa ajajoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo ibsan. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa fi itti aanaan ajajaa olaanaa Gammachuu Abbooyyee ibsa raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaaf waloon kennaniin ummanni Oromoo tumsa waraana bilisummaa Oromootii fi kallattii hundaanii taasisu cimsuun umurii gabrummaa gabaabsuu akka qabuuf waamicha dhiheessaniiru. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Korri waraanni bilisummaa Oromoo dhiheenya geggeesse kan bara 2017 geggeeffame as kan jalqabaati jedhu ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa. Koraa bara 2017 geggeeffame asitti haalonni akka biyyaattis ta'e akka dhaaba isaaniitti turan hedduun bifa jijjiirrachuu dubbatu ajajaan kun. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan geggeessa jedhee biyyatti deebi'uu wal qabatee garaagarummaan yaadaa waraana bilisummaa Oromoo waliin uumamee ture. Adeemsa keenya keessatti qaawwa nutti uume qabaa kan jedhan ajajaan kun kora kanaan qaawwa ture furachuuf dandeenyeerraa jedhu. Qaawwa uumames ni ture qaawwa hooggansaa sanas bakka buufachuu fi sirreeffachuun dirqama waan ta'eef korri sun gaggeeffamee kora sanarratti gaa itti bahisaa akkuma itti bahee ABO jechuun adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasichaa fi akkasumas gooblaalee garaagaraa jiran keessaa gooblaanii keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka guddeessaa ittiin galmaan gahuu fi kawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa ka waraana bilisummaa Oromoon qajeeluu wal qabatee dirreerraati adeemsifamuu qabaa murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu fudhannee akkasittiin waan qajeeluu qabu qajeelfannee. Kora dirreewwan qabsoo lixaa fi kibbaatti geggeeffame kanarratti akkatuma haalli hayyameen qooda fudhattoota zooniiwwan maraa hirmaachisuu fi yaalameera jedhan hawaasa keessaas namoota hirmaachuu danda'aniif waamicha taasifamee kan haalli mijateef hirmaachuu isaaniis ibsan. Korichi kora sabaa bakka bu'uuf kan danda'udha kan jedhan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa murtoowwan darbanis bu'aa qabsoo Oromoo keessatti qabaataniin madaalamuu qabu jedhu.
Korri taa'ame kan yeroo dheeraaf itti qophaa'amaa ture ta'uu kan dubbatan itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee gama isaaniitiin murtoowwan kora kanarratti darbanis adeemsa qabsoo Oromoo fuula duraaf haalaan barbaachisoo ta'uu ibsan. Wanta kaleessa keessa dabran haalli banaa ta'ee waan hedduu dadhalchaa ture sun cuftiyyuu waan cufameef kanarratti ammoo ummati keenyas bilisummaan Oromoodha, Oromiyaan bilisummaan isiidha, waraan bilisummaa Oromootirratti kan kufe ta'uu isaa guutumaa guututti ummati keenya dhibbatti abdii guddaa waan irraa qabuuf inni kun ammoo ta'uun isaa ummati kun waan hawwu kana akka dhaqqabu kan taasisuudha. Kunis ammoo waanuma ummati keenya hawwu kun akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Waan lafee jenne akkaataa itti deemnus inni kun fi haala amma biyyattii san keessatti deemaa jirurraa wal qabate qoodii nuti kennuudha malee ka duraanii caalaa waan ta'eef ni ta'a. Kanaaf gammachuun ummata kanaan ni dhugoomas jenna. Murtoowwan korri kun dabarse waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa ittisuu irraa gara haleeluutti akka ce'uuf kan dandeessisanidha. Bu'aan murtoowwan kanneenis qabatamaan mul'achuu eegaleera jedhu ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo kunniin. Imalli eegalame galma qabsoo Oromootiin kan nu gahu akka ta'uuf garuu namni gabrummaan saba isaatii isa quuqu kamiyyuu quba walitti qabuu dhiisee tumsa gama isaa cimsuun qabsoo Oromootti guduunfaa tolchaa deemuu qaba dhaamsa isaaniiti. Ummati keenya ka biyya alaas jiru ka biyya keessa jirus qooda guddaa kennuu qaba. Qooda guddaa hoggaa kenne waan jenne sun dhugoomsine Oromiyaa guutumaa guututti dhuunfachuu dandeenya waan taateef ka biyya keessa jiru waan cufaanuu nu bira dhaabbataa jira. Kan caalaa daran itti jabeessuu qaba. Qeerroon waan godhaa jiru jira. Innis kanarra jabeesse waraana kana waliin ta'uudhaan diina kana buqqisnee Oromiyaa dhuunfachuudhaan ummati keenya gabrummaa bara dheeraatii fi boo'ichaaf gadadoo hidhamaa jeefamu san keessaa bilisa bahuu qaba. Kun ammoo wareegama ulfaataa nu feesisa. Wareegama ulfaataa kana baasaa jirra. Ummati keenyas kana baasuu qaba. Of eeggannoo guddaa gaafata. Bara dhufaa dabraa nuti itti dhiyaannee qabuun aadaa nu taatetti aadaa kanatti jijjiiruu fi nuti wareegama kafaluu jiru hin jijjiirantillee jijjiiruu jirallee galma hundeetti uummanni keenya bilchina irraa eegama. Quba walii qabu sun miti qabsoo keessaa hancaanee sun miti namni hundiyyuu gabrummaan nu keessa jiru mataan ishee qabsoo waan taateef hundi keenya iyyuu ka gabrummaa Oromootti amannu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Akkasii yoo deemne inni injifannaa. Waduduma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa duula xumuraa gabrummaa labsame hordofuun lola jabaa geggeesseen aanaalee godinichaa hedduu to'achuusaa beeksise. Iddoowwan to'atamanitti hawaasa waliin marii egeree qabsoo Oromoo irratti fuulleffatan geggeessuu kan himan ajajaanii koonyaa Gujii lixaa qabsaara birraan injifannoo waboonni argataa jiru cilee dibuuf sirni aangoorra jiru shira garaagaraa xaxaa waan jiruuf irraa of eeggachuutu barbaachisaa jedhaniiru. Guutuun dukkanaas jaanii dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo duula xumura gabrummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti geggeessaa jiru milkiin itti fufee jiraachuu ibsuu irratti argama. Iddoowwan waraanni kun itti milkaa'ee jedhu keessaa immoo zoonii kibbaa jalatti kan argamu koonyaan Gujii lixaa isa tokko. Zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Murii Toomaa. Wabo! 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 Ababiyat! Wabo! Ajajaan koonyaa Gujii lixaa qabsaara birraan sochii godinichatti taasisaa jiran ilaalchisuun turtii raadiyoo har'ata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisaniin duula geggeessinutti milkoofne aanaalee hedduu to'achuufis dandeenyeerra jedhu. Bakkooteen waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa dhuunfate aanaa Bulee Horaa guutumaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan Malkaa Sooddaa guutumaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan Qarcaa guutumaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan Surro Barguddaa guutumaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan Galaanaa guutumaa guututti dhuunfatamee jira. Lafti dhuunfatamte siin jedhu tun ammoo lafa duraan istiraatiijii diinaatiif qottuma diinaa kanaa qottuma diinaa kabiraa hin jiru bakkoota kana jira. Bakka ammoo guutumaa guututti bifa wal fakkaatuun dhuunfatee harcaatota diinaa harcaatota xiitti kaga ammaa uummata Oromoo rakkee isaan eebbisaa turan hunduma bittanneessee bakka isaan irraa walitti qodanitti deebi'ee jira. Injifannoo cimaadhaan goolabee jira.
Iddoowwan to'annoo keenya jala jiranitti hawaasa waliin hariiroo gaarii qabnu cimsachaa jirra. Marii egeree qabsoo Oromoo fi egeree Oromiyaa ijaaruuf dandeessisanis geggeessaa jirra jedhu. Imalli waraana bilisummaa Oromoo bifa qindaa'een eegalame kun hanga walabummaa Oromiyaa dhugoomsuutti fullaa jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Lixaa. Sirni aangoo irra jiru gama isaatiin hololaan burjaajii uumuuf yaalii garaagaraa taasisaa jiraachuu ibsanii kaayyoon nuti qabsoofnuuf ifadha. Waraanni bilisummaa Oromoo baattuu ergama qaama kamiiyyuu akka hin taane uummanni keenya ammas hubachuu qaba jedhan. Uummat keenya waliin hubachuu qaba asirratti amma ololli kaadiree bilchiginnaatiin yookaan fiifiitiin odeeffamaa jiru juuntaa harkatti hin deebisuuf ammal deebisee juuntaa isin saamsisuuf kan jiru kanarratti uummata burjaajessuuf afaan faajjessuu jiran jechuudha. Kana uummata keenya dhageeffachuu qabu. Olola isaaniiti maqi balleessa uumma isaan duraan dalagaa turani akka waraana bilisummaa Oromootti qabsoon keenya qaama kamiyyuu qaama TPLF ta'e qaama biraas ta'e naftanyaa ta'e qaama kamiyyuu harkatti deebisuu yookaan jalatti hiriiree waliin Oromiyaa bulchuu adoon ta'ini Oromiyaa bilisoomsee walaboomsee uummata isaatti harkatti deebisee qabeenya Oromiyaatiif biyya Oromiyaa ilmaan Oromoo harkatti deebisee ilmaan Oromoo bulchuu fi biyya keenya dhuunfachuu qofaa jechuudha kaa'onni waliin nu qabsoonu kan maal qabsaatu. Kanuma godhaa turre ammallee kaayyoon keenya kanuma. Sirni aangoo irra jiru injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa galmeessisaa jiru cilee dibuufis shira garaagaraa xaxaa jiraachuu dubbatu ajajaan waraanaa kun. Sochii waraanni bilisummaa amma godhuu jiru kana keessatti himannaa uummati waraana bilisummaa Oromootiif godhu kana balleessuuf maqa balleessiif uummata wal jibbisiisuuf nama shan qaama hidhate qaama hin beekamne tiippiidhaan hundeessee waraana bilisummaa Oromoo itti fakkeessee wiigii mata dhamatee uummata saamaa jiraachuu saamsee saamaa jira. Aanaa qarcaa keessatti ganda dibbisaa jedhamu keessatti nama lama ajjeesee jiraachuu qaamonni kun. Inni kun akkuma Oromiyaa goleelee Oromiyaa bakka hunda keessatti deemaa jiru bifa kanaan godina Gujii Lixaa keessallee bifa kanaan socho'uu jirra. Nulleen hordofuu jirra uummata hubachiisuu jirra. Qaamni kun taa'e jedhee kan piippiidhaan hundeeffame dhoksaadhaan maqaa bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf maqi balleessii irra kennuuf uummataaf waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuuf qaama piippiin qindeessitee gadi ergite. Gochoonni akka hannaa saamicha ajjeechaa fi qabeenya mancaasuu iddoowwan garaagaraatti maqaa waraana keenyaatiin raawwatamaa jiru kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo qaamolee maqaa WBOtiin gochoota seera dhablummaa akkasii irratti bobba'an kanarratti dammaquun dhaabsisuu akka qabu gaafatan. Namni kamuu dammaqinaan qe'ee isaa tikfachuu akka qabus hubachiisaniiru. Gara oduuwwan birootti wayita ceenu ammoo Oromiyaatti ajjeechaan hidhamtoota siyaasaa irratti raawwatamu itti fufaa jiraachuun dhimma yaaddeessaa ta'eera. Dargaggoo Firaa'ol Shuumii Dambal mana hidhaatii baafamee ajjeefamuusaa maatiin himan. Firaa'ol hidhamuusaa dhageenye osoo baay'ee hin turin mana hidhaatii baafamee ajjeefamee jedhu. Naayimaa Umar bal'ina isaa isinitti himti. Dargaggoo Firaa'ol Shuumii Dambal mana hidhaatii baafamee ajjeefamuusaa maatiin himani. Firaa'ol Shuumii maatii isaa baadiyyaa godina Shawaa Lixaa jiraatan gaafachuuf gara qe'eetti galaa osoo jiru konkolaataa irraa buufamuun poolisiin qabamuusaa akka odeeffannoo qabu hiriyaan isaa bilbilaan dubbifne ni hima. Firaa'ol hidhamuu isaa dhageenye osoo baay'ee hin turin mana hidhaatii baafamee ajjeefamuun qarqara magaalaa Kaachisitti gatamuusaa oduu yoo dhageenyu amanuun nutti ulfaatee ture jechuun miira gaddaatiin OMN'tti kan himu miseensa maatii isaa maqaan akka dhahamu hin barbaannedha. Firaa'ol Shuumii yookaan dargaggoo Oromoo ajjeefame kana waliin yuunivarsiitii tokkotti barachuu kan yaadatu hiriyaan isaa kan biraa ammoo mooraa yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessatti hojiilee sabboonummaa fi Oromummaa danuu adda durummaan namni hirmaachaa ture Firaa'olidha jechuun ragaa bayaaf. Waggoota 3 dura yeroo warraaqsa qeerroo barattoota Oromoo adda durummaan sirna gabroonfataatti qabsaa'aa turan keessaa Firaa'ol nama tokko kan jiru hiriyaan isaa kun barnoota isaattillee nama jabaa fi qaroo ta'uu ragaa baha. Firaa'ol Shuumii paartii siyaasaa kam keessattuu miseensa miti kan jiru miseensi maatii isaa sabboonummaa fi oromummaa isaa qofaaf ajjeefame jechuun dubbata. Akkuma yeroo kaan maatii isaa dubbisuuf gara qe'eetti galu torbaaniin dura isin yaade jechuun gara baadiyyaa dhufaa osoo jiru poolisii humna addaa Oromiyaatiin bakka Ingaaggoo jedhamutti konkolaataarraa buufamuun qabame jechuun akkaataa qabamuu isaa dubbata. Ergasii bulii isaa mana hidhaa keessaa baasuun rasaasaan ajjeesanii qarqara magaalaa Kaachisitti reeffa saagatan jechuun dubbata.
Firaa'ol Shumii Dambal ogeessa injiinaraa makaanikaalaa yoo ta'u barnoota digirii lammaffaa jalqabuuf qophiirra osoo jiru ajjeefamuusaa OMN odeeffatee jira. Firaa'ol Shumii Dambal jedhama. Bakki dhaloota isaa garuma naannoo Shukkutee kanadha. Barataa yuunivarsiitii Arbaa Mincii tureeyyuu egaa torbeen dura hidhaarra tureeyyuu hidhaatii akkuma baafameen egaa naannoo dhuma kaachisitti darbatamee reeffi kan argame maatiin isaatti kan argate sababuma ilaalcha siyaasaatiin kan inni qabamee hidhameesi dura mucaa sabboonaa hukunkama eenyummaa isaa qabu tureeyyu. Ittani mirga namummaa Itoophiyaa keessatti hammaataa adeeme sadarkaa yaaddessaarra gahee jira jedha liigiin mirga namummaa gaanfa Afrikaa. Liigichi gabaasa qorannoo bal'aa Koomishinii mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ergeen rakkoon siyaasaa Itoophiyaa hammaataa adeemuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaatiif qormaata guddaadha jedheera. Abrahaam Birroo guutuu gabaasa kanaa isinitti hima. Liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa gabaasa bal'aa qorannoo damee mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergeen rakkoon siyaasaa Itoophiyaa hammaataa adeemuun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaatiif qormaata guddaadha jedhe. Keessumaa waraanni Tigraay fi Oromiyaa keessaa dara lammiilee guddoo hammeessuu fi haalli kun kan itti fufu taanaan biyyattiin gara fiixee diigumsaatti oofamaa jirti jechuun akeekkachiisee jira. Guutuu biyyattii keessatti wal waraansii fi dararaan lammiilee nagaa irratti guyyaa guyyaatti dabalaa jira akka jedhe dhaabbati mirga namummaa kun dhaabbileen idil addunyaa fi qaamoleen dhimmi ilaalatu hunduu mootummaa bilchiginnaa irratti dhiibbaa taasisuu qabu jedhee jira. Gaagaamni siyaasaa Itoophiyaa kun biyyoota gaanfa Afrikaa hunda rakkoo guddaa keessa buusuu waan danda'uuf qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabuudhaan marii siyaasaa eegaluu qabu jechuun gaafatee jira. Rakkoo hammaataan yeroo ammaa biyyattii raasaa jiru kun xiyyeeffannoo argatee yeroo gabaabaa keessatti hin furamu taanaan guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti gaagaama siyaasaa fi namummaa jabaa damdamachuu hin dandeenye hordofsiisuu mala jechuun yaaddoo qabu ibsee jira. Ajjeechaan jumlaa hidhaa fi saamichi Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru labsii dabballoonni bilchiginnaa damee Oromiyaa ifatti caffeetti labsaniin hoogganamaa jira ka jedhe gabaasi dhiittaa mirga namummaa kun kanaafis qajeelfamaa fi haasaa dabballoonni sirnichaa yeroo garaagaraatti taasisaa turan akka fakkeenyaatti eeree jira. Haasaa qondaalli olaanaan bilchiginnaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa guraandhala 27 bara 2021 waltajjii caffee Oromiyaa Adaamaatti taa'ame irratti godhan yaadachiisee jira. Tokko tokko akka argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanii maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhu ka'ee jira jechaadha. Konvenshiinaal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa qaba. Konvenshiinaal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu hin laala. Galgala deemee immoo tarkaanfii kanniisa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiitii jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlaantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Haasaan obbo Fiqaaduu Tasammaa kun sochii waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti taasisaa ture gara uummataatti qabachuun uummanni akka dararamuuf kan karoorfamee hojjetamaa ture ta'uu gabaasa kana keessatti bal'inaan ibsee jira. Yaadannoo fi dubbiin dabballoota sirnichaa kunis dararaa fi ajjeechaa jumlaa guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf ragaadha jedhee jira. Kunis karoora sirnichi yakka duguuggaa sanyii dhala namaa agarsiisa waan ta'eef yaaddoo guddaa qabu ibsee jira. Liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa bara 2018 yeroo ministeerri muummee ammaa gara aangootti dhufanii kaasee ajjeechaa hidhaa saamichii fi gochoonni biroon uummata nagaa irratti xiyyeeffatan ajaja mana murtii malee raawwatamaa jiru jedhe. Kunis sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun gaggeeffamaa akka jiru ta'uu fi gochaan fokkisaan kunis godinoota Wallaggaa Afran, Salaalee, Gujii, Booranaa fi bakkoota hedduutti raawwatamaa jira jedhee jira. Gabaasii liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa. Oromiyaan alattis guutuu biyyattiitti dhumaatiin jumlaa fi waraanni taasifamaa jiru maal na dhibdee fi bolola aangoo murni bilchiginnaa Abiyyi Ahmediin durfamu galmaan ga'uuf
taasifamaa jiruudha jedhe. Dhumarrattis kaawunsiliin dhaabbata mootummoota gamtoomanii akkaataa chaartara dhaabbatichaa boqonnaa 7 jalatti tumameen waraana biyyattii keessatti deemaa jiru akka dhaabsisu akkasumas qaamoleen hunduu marii siyaasaa hunda hirmaachisee akka eegalan dhiibbaa barbaachisu akka godhu gaafatee jira. Yeroo dubrootti wayitaa ceenu ammoo maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhuun jaarsaa fi jaartii beeraa fi daa'ima dabalatee namoota hedduu waraanaa fi qopheessaa kan jiru sirni bilisiginnaa namoota leenjii kana hin fudhanne horii jalaa qalachuun hanga shanee jedhee adamsuutti cehuusaatu dubbatama. Gochi leenjii gaachana sirnaa jedhamuun raawwatamaa jiru kun miidiyaalee hawaasaa irrattis mata duree oduu ta'ee jira. Guyyoo Waariyoo fuula miidiyaalee hawaasaa gaggaragalchuun waan qindeesse qaba. በጣም ጥሩ አካናላ ማተል ሲደምቦ Khagariin akka reefe'umsi duddukutee kaan akka nadheen garaachaa cicillaan faca'aa'u tokko tokko akka gaalchiittoo nyaatee lafa gangalaata hedduun immoo waan godha jedhanii gaduun taane waan fuul hin qabne agarsiisuun fedhii malee si hoofalchiisa aawwan ilmaan waliin jaarsaaf jaartiin bokkooraa nadheen immoo waliin laf qullar gangalaatu gochi nam qalbii qabuuf salphii maraata malee akka badeef immoo leenjii komaandootii jedhu waraan kaab Itoophiyaatti naannoo ji'oo 9 oliif godhama jiruun loltoota raayyaattis biyya addunyaachisuun warra hafan booji'amtoota waraana tolchi maqalee gati habaqati sirni mootummaa Abiy Ahmed poolisoota idilee poolis federaalaatiif humna adda idduulee naannoo cuufirra ergulle dubbiiwwan bad fakkaate kitatirra gar zimatiin ta'uu dinnaan qeessii sheekiif abbootii gadaa eebbo waraanaa taffeere seena biyya addunyaa irratti abbootii gadaa qeessii yookaan sheekii waraan labsan jaba jechuun kan uumamsiis sirni murnoo pidiyoo bilisiginnaa uummata bal'aa waraanaaf itti fayyadamuu irratti argama biyyittii Itoophiyaa paartiin immoo badhaadheen bulchaan isaanii badhaafama noobilii nageenyaati garuu badhaadhinna chukuti namni kararra wal argullee naga bulteef naga walti caala qawwee yoo kadhate itti gammad ijjeesi barbadees dhabamsiisiif awwaaliin jechoota baay'ee jaalatamuuf mata dure miidiyaalee Itoophiyaa eegii ta'anii waggoota lakkoofsisuu jira agan caala dubbisanti dheeressuu malle waa'ee leenjii gaachan sirna dubbachuu jira gaachan sirna wanti hamilee ofii dheessanii fi karaa kana akka waraanni mandara uffata naqalee gaddeebi'u sirni tokko poolisii mataa ofii qaba raayyaattis biyya qaba humna addaallee qaba milishaalleen koomisaati huncuftee siyaatee hawwaniif ijoolleen jaarsaaf jaartii duddi citaan sila gaafii uummata Itoophiyaa ta'uu malti namni gaafata kadhabamuuti malee deebiin garuu salphoo biyya yookaan gammoojjii Tigraay gaafachuu dandeetu. Crowds of residents in Mekele, the Tigrayan capital, have rushed to see thousands of Ethiopian government soldiers paraded by their captors. Akka aadaa saayinsii waraanaatti ulaaga leenjifamtootaatiif buuseeraa dubartii ulfaa daa'imman haawwaniif jaarolee gadaamojjii tamata buufatu duula qopheessuu yakka ta'u seerri waraana ifan lafaa taatullee garuu kutaalee Oromiyaa hunda keessan namni leenjitan hin fudhatin bakka tokko murtii raaba gadaatiin loon irra qalaan warra kaan immoo shani jedhanii fardaaju kanaaf carraan jira akkasitti umri malee burraaqu taatee jechuu miidiyaaleen hawaasaa mirran maal jedhanii muummeeffan gochi ceera fokkoof safuu mata lagatee aadaa cabsa kanaan duub namoota hedduun hojii mootummaa kana dheekkamu yoo balaaleffatanii namoota armaan dur siyaasa barreessu yookaan dubbachuun jaalani dabalate namoota hedduun karaa makmaksaatiin qoosuu jiru gariin karaa akkatiniitii ulfooftu fuudhaa jedha kaan mataan duqulaamsuun udduun kaaftuu jedhaan hedduun immoo canna qolati jechuun qoosa afaan sidaamaatiin dubbi obbaasan biyyittiin noobilii nageenyaatiin booltu lafti waggoota 3 oliif seena dheeraa qabdu Itoophiyaan leenjii gaachan sirnaatiin humaatan barsiisuu jirti jedhaan. Underscoring their determination to keep fighting until the region's pre-war borders are restored. Aga Itoophiyaa Yugoslaavia Afrikaa ta'urraa leenjii akkasii miti kan baraaruu jedha oduun keenya itti aanu ammoo Itoophiyaa Yugoslaavia Afrikaa ta'urraa kan baraaruu danda'u giddu seentummaa qofaa jedha gaazexaan Nation Africa. Barroonni haala yeroo Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun daayirektarri olaanaa Policy Institute Africa Peter Kagwanjaan barreeffame kun Itoophiyaan Yugoslaavia Afrikaa akka hin taane of eeguuf gamtaan Afrikaa itti gaafatamummaa qaba jechuun akeek. Gabra xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaan daandii qaxxaamuraarra jirti jechuun xiinxala isaanii kennaa jiru Siiraaj Sabaaf. Waraanni waliinii Itoophiyaanonni adeemsisaa jiran biyyattii Rwaandaa fi Yugoslaaviyaa taasisuu danda'a jechuun xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa yaaddoo qaban barreessaa jiru.
Daayirektarri olaanaan poolisii Inistituutii Afrikaa Piiter Kaagwaanjaan Itoophiyaa Yugoslaaviyaa Afrikaa ta'uurraa kan baraaruu danda'u giddu lixiinsa qofa jechuun xiinxala bal'aa barreessee jira. Barruun haala yeroo Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun daayirektara olaanaa poolisii Inistituutii Afrikaa Piiter Kaagwaanjaan barreeffame kun Itoophiyaa Yugoslaaviyaa Afrikaa akka hin taane qaamni gamtaa Afrikaa eeguuf itti gaafatamummaa qaba jechuun akeeka. Waraanni waliinii ji'oota 9 Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru taatee bara 1994 Ruwaandaatti ta'e kan lammiilee miiliyoonaan hobbaaseem Afrikaa irra deebiin keessummeessisiisuu malaan sodaa Piiter Kaagwaanjaan gamtaan Afrikaa waraana Itoophiyaa keessaatiif callisuu irraan furmaata waaraa kaa'uu qaba kan jedhu barruun gaazexaan Afrikaa Neeshin irratti ba'e kun Abiyyi Ahmad akkuma aangootti dhufeen sirna federaalizimii dadhabsiisee sirna Itoophiyaa tokkummeessuu jechuun yuunitarii siistem hordofuun isaan gaagama walxaxaa biyya saaxila jechuun hundeeffamuun paartii biltsiginnaaf moggeeffamuun federaalizimiin rakkoo waraanaa akka dhalche ibsa. Waraanni amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kun Itoophiyaa Yugoslaaviyaa Afrikaa godhuu danda'am. Itoophiyaan ammoo Yugoslaaviyaa Afrikaa akka hin taane manni maree nageenya gamtaa Afrikaa baraaruu qaba jedham. Barruun aangawaan poolisii Inistituutii Afrikaa barreesse kunim Yugoslaaviyaan bulchiinsa Slobodan Milosevic jalatti waraana waliiniitiif kan saaxilamte yoo ta'u Itoophiyaan ammoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad Alii jalatti waraana dhiiga lammiilee dhangalaasaa jiruuf saaxilamtee unkuramaa jirti. Gama biraan xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaan daandii qaxxaamuraa irra jirti jechuun xiinxalla isaanii kennaatii jiru. Waraanni Itoophiyaa keessaa yakka waraanaa fi sarbama mirga ilmaan namaa hordofsiisuu bira darbee daandii qaxxaamuraa biyyattiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irra gahuu xiinxaltootaan dubbatamaa jira. Xiinxallaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Abdurrahman Said rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee biyyattii akka daandii qaxxaamuraa irra taatu godhee jira jedha. Biyya daandii qaxxaamuraa irra jirtu baraaruuf tarkaanfiiwwan diigumsa biyyattii saffisiisan dhiisuudha jechuun dubbatanii jiru. Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Bahar Dar Wuhiba Egzaaber Farradaa biyyattiin daandii qaxxaamuraa bira tartee rakkoo hamaa keessa seentee jirti jechuun dubbata. Itoophiyaa kufaatii fi diigamuu irraa baraaruuf qaamoleen jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Itoophiyaa keessatti gahee gumaachuu danda'an